Kamada dhiqaa nam. Ati eessa rukutamte abbo? Mataa si baqaqseen. Hodhame. Mee na jedhu mee. Keessan seenne miti. Oolteetta. Haaya. Maal jettati? Eenyu maqaan kee? Ministaabila Shannaafi. Marsaa kam leenjiteeti? Soddomii tokkoffaa. Ayyee. Eessatti leenjite? Bulaa. Hangam leenjitan? Marsaa sadii galee. Marsaa jalqabaa ji'a fi naannoo torbee lamaati. Kan ji'a afuriira. Marsaa lama torbee tokkotti seenatti marsaa sadii seenu. Ayyee. Waraana bilisummaa Oromoo biratti dhuftee akkasittiin madaan keessi suphamee as jiraachuu yookaan immoo osoo hin qabamne ta'ee jechuu gidduu mee garaagarummaa jiru warra kaaniif ibsuu hin ta'e. Amma gaa duraanii waraana yooboo jedhanii akkasitti viidiyoo lallaa sunni wanta dirqiin isaan dubbisan itti fakkaata yookaan immoo waraanuma kana uffata jijjiiranii sibiilii dhaabanii waan haasoo sun itti fakkaata. Garuu amma ifaa bilisatti hin argu. Waraanni yooboo garuu yoo nama qaban hin jedhanii nama qalaa sagal simura sagal sijjeesa jedhani. Garuu waan akkasiin agargaa gaafa qabnee fi jalqaba irratti qabnee hin kaane nyaachee baasanii yeroo ammoo isa rukutamte maal ta'anii nu wallaan geessanii. Dhalataa eessaati? Dhalataa eessaati? Dhalataa shawaa dhalataa aanaa Qarsaa Maallimaa. Qarsaa Maallimaatti deebitee galuu hin feeta? Hin feeta yoo si galchi? Yoo si na galchita? Maatii keetti si deebisnaa jechuudha. Kana maatiin kee viidiyoo kana laaluu maal ittiin jettu? Yoo isin ajajii isin malee hojii kana hojii mootummaa kana gonkumaa hin fedhu. Hojii mootummaa ammaa fixatte kana booddeessa. Namoota garuu galuu fedha garuu. Galuu hin feeta taanaan si galchina maatii keetiin nan dhufaa jechuudha. Haya. Waa jechuu feeta kootu kootu. Hin qorree tammayyuu miilli boo. Sagalee ga'e. Saajin Jawaar Umar jedhama. Kan jirru Darargee Bahaa kana mul'ata. Saajin Jawaar Umar jedhama. Kan inni irraa dhufe iddoo Darargee Bahaa aanaa gaara mul'ataa irraa dhufe. Hojii poolisummaatiin gamana dhufe. Waggaa gamana dhufnu waggoottu asii waan inni godhaa uummata daraa maal maal jechaa irratti nu gorsaa ture. Waggoo uummata darattuu hin agarre. Maaliif waggoon uummata darattuu hin agarre yeroo ammaa kana kunoo akkuma isin ilaaltanii agartan kanatti dhukaasni irrattis banamee ture injifachuus hin dandeenye keessaa baanee bakka bittinnoofnetti yeroo ammaa kana qabamnee harka wagoo gallee rukutamnees yaalamaa jira. Yaalagaan nu godhamaadha. Gara nyaataatiin gara bishaaniitiin waa baay'een nu godhamaa jira waan ta'eef kana warri caakatti hafanis miseensi humna addaa osoo garan dhuftanii otoo miidhamne otoo hin cabne harka hattanii osoo jiraatanii gaarii jechuun natti barbaade gama mootummaatiin dhaamsan dabarsuu qabu tokko dhaamsinaan dabarsu maali eegaa qeellam kana nuti dhiyaasnu faaya booda eegaa dhufaasni irratti banee booda maaf irra qabu dhabanii mootummaan biyya bulchuu eegatee waraana hanga keessaa guuree ol yaasatan asitti maaf dhaqqabee maaf hin awwaalin akka humna addaa harkaa qaban meeshaatti kanneen hojii akkana eegan uummata kana eegan jee eeggachuu faaya booda maaf nu awwaaluu dhabee maaf nu dhaqqabuu dhabee kuni rakkoo guddaa waan ta'eef nu Oromoos ta'e Oromiyaas tokko taanee hojii akka hojjennu jechuu barbaadanii gama biraatiin ani yeroo ammaa kana gama tokko isin miidhamullee yaalamaas jira hangaan isin bira jiru hin tura san booda qajeelfama isin naaf nitaniin gara maatii biyyaatti jiraatu barbaadaa jechuu barbaada. Ayyee mootummaan kun egaa humna keenya as jiraa jedhee dhukaasa sirriitti banametti gargaarsa nuu gochuu didee jettee mootummaa himatta ammallee haa ta'u warra kunoo akka kee sichi kaampii keessa jiru loletti adeemaa jiru kanaaf maal dhaamta? Ani kanaaf waan dhaamu tokko kan nurratti ta'e kun isaanitti kan ta'an dhukaasi takka odotti hin dhufaane wayin harka kanatti wayin gara gadu. Ajajaa turte? Ajajaa Domaati. Ajajaa Soddomaa. Gaantaa jechuudha. Gaantaadha. Kana waan jechuu barbaade. Humni kee as keessa jiru jira qabuu jedhu. Eenyu fa'a? Ayyee. Mee humni isa jala turte? Hin bittinnoofte. Mee kaa'ime? Maal
maa sodaata. Haya, Kana. kootu. Taa'e asuma hanga okkoltuttuu yeroo fudhatta. Taa'e. Ati isa jala turte? Eenyu maqaan keeti? Gimbii. Atoo? Maqaan koo Daawwitii Heduu jedhama. Kan godina Shawaa Kaabaa. Aanaa jedhama Aboota Gaa'e. Dhabuu abootee irra. Ayyee. Gantaa isa jala turteeti? Gaantaa isaa jala fudhachaa. Nagabnee mana nagalle jechaadha. Waan reefu waggaa tokko tarkaanfanna. Innis haala dubbii sobaa kan guutamedha jechaadha manni. Waraanni mootummaa kun dubbii sobaatiin beekame. Wantoota namni tokko hin hojjenne waan namni tokko raawwatee agarsiisne raawwateera jedhee kan dubbii sobaatiin sammuu namaa dhoksee gadi qabudha jechaadha. Kan sodaachisee nama bulchuudha jechaadha. Innis immoo waraanni woboo kun akka waan biyya hin jirreetti akka waan saba biraa ta'etti kan odeessaa turan jechaadha. Odeeffannoo illee nu kennan. Kanarraan amma immoo erga wal agarree wal arguun keenya har'a jechaadha. Kana dura wal agarree wal hin beeknu wajjin haasofnee wal hin beeknu sagooticha jechaadha wal hin beeknu jechaadha. Gama isaaniitiin namoota baay'ee wareegameera kan jedhan illee iddoo kanatti agarree jirra. Gabaasa sobaatiin odeessaa turan jechaadha. Iddoo kanatti namoonni isaa akka jechaa turan sun nyaata nuuf fidanii nuun kabakabanii bishaan nuuf fidanii yaada nu bira dhaabbatanii nu jajjabeessanii aga biyyaatti isin geessinu jedhanii warra nu bira dhaabbatanii jechaadha. Nama wareegameera siin jedhan eenyu fa'aa argite oboo keessatti? Jaalmarroo kan jedhan isaan kunoo nu haasofsiisa jiran fuuldura keenya dhaabbatanii kana dura wareegameera jedhanii aga reeffa isaa boolla keessa baanne jedhanii haasa'aa turan. Qabatamaatti jaalmarroon qaamni isaa kan rukutamne rafaan tokko dhoofne ta'e harka rukutameera kan jedhamaa ture. Harki isaa fayyaa ma qaba miti? Harki isaa fayyaa gammadoota kun qabne jechaadha kan argaa jiru. Kanaaf dhaamsa nan dhaamu jechaadha. Waraanni akka keenyas ta'e qeerroon jirus osoo miidhaan tokko irra hin gahin osoo miidhamuu hin barbaadin amma jalqaba har'aa hubannoo nurraa fudhatee jechaadha. Akkatti nuti mootummaadhaaf osoo dhaabbannee jirru silaa mootummaan tokko eega si jaalate eega si dhaabbate qaamni kun Oromoo isaa ta'u Oromoo ta'uu isaa didu gaafa Oromoo miti eega diina dheesii qabate hunda dabalataatti dhiyeesse silaa qaama kan sirraa akka deebisuu qabu dhimma keetti sirraan qabu. Haasaan garuu achirra taa'ee waa hedduu dabarsa jechaadha. Kanaaf wanni dabarsuu barbaadu gabaabumatti namoonni akka keenyaa qeerroonis ta'ee namoonni hubannoo fudhanne nurraa hubannoo fudhatanii osoo ama Oromoo kanaan Oromoodha isaanis Oromoo nus Oromoodha warroonni hubannoo fudhatanii osoo walitti dhukaan gara hundaanuu marfamee jira jechaadha. Iddoon booji'amee jira warri booji'amee jira. Kanaafuu osoo dhukaa tokko itti hin banne harka keessan kennittanii nagaan namoonni itti dabalamuu barbaadan isin simatanii itti dabalamtee wajjin hojjechuu dandeessaa. Kanarraa nafe mootummaa hojjettee ammaan booda akka lubbuu kee dhabne sin jedhaa galatooma ture. Ayyaa ta'e ta'a. Waa jechuu barbaadde? Haya. Tole. Sila xinnoo warra kaan carraa akka wal godhe ture. Keessattuu namni lamaan Gidaamii irratti gandakii maqaasii abboonnoo qomaata irratti jaalmarroo ajjeefnee irra jettanii guddattan isaan. Ni guddatanii? Guddatan irrattuu reeffa nama du'ee kanatti baastu tokko seera uumamaatiin gaafatamta lammaffaan guddina ittiin guddatte kana bakkatti keessuudhaan handeebeen dhufu silas. Yoon fayyee dhukaasuu danda'e itti fufee ababoo biran jira. Yoon galeef waan fiduu qaba. Jabaadheen ofirraa si godhadha. Argee waboo duukaa rireessi qoletuun dadhabu waan ta'eef kan jedhu xumurratti jechuun barbaade. Fayyaa ta'e. Haya. Furdaan kun eessaa dhufteeti?
Ajajaan as keessaa tokko eenyu? Haa, koottas. Eenyutu maqaan kee? Saajin dabalee waan jedhan jedhama. Dhalataa eessaati? Dhalataa godina Wallagga Lixaanaa Manasii magaalaa Mandii. Mandii bara kamiitti dabalamteetti? Bara mana kanatti dhufe 2006 jechuudha. 2006. Ayyee, eessatti leenjite? Sanqalleetti leenjii jechuudha. Poolisii idilee? Poolisii korofittinneessaa. Korofittinneessaa turte? Korofittinneessaa tureen achitti leenjii ba'ee godina Qellem Wallaggaan dhufe achirratti hojjechaa turre Gidaamirran ture jechuudha. Gidaamirraa kaanee ammoo gara Naqamtee gallee jechuudha. Naqamteen gallee deebinee Hawaashiin gallee achis baanee leenjii dabalata leenjii cimaa jedhame fudhannee. Leenjiin cimaan Leenjii cimaa jedhame leenjii amma loltummaa kana wajjin deemamte jechuudha leenjii cimaan keenya. Kan yeroo sana fudhatamee baay'ee cimaadha jedhame sun isa ammaa kana waan deebisu miti jechuudha. Afaaniin jechuudha kan isaan cimsan. Akkuma amma afaanii cimsan kanatti asumatti illee olola adda addaati isaanii kana dhufan jechuudha kan gara waraanaatti nama erganii. Wanta ol madaalallee akkasii amma jettan madaalanii ergan jechuudha. Haala lafaa haala maalillee madaalanii ergan. Dhaqee lafa akkasii jira ati reeshina qabdan reeshina qabu. Inni uummata isaa mi'aata jedhu kanarra garuu nagarre kan. Kanaafuu deemi jedhama istiraatiijii lafaan ilaalamu maaliin ilaalamu yoo akka amma dubbiin akka kana cimtellee namni amma guyyaa sadii ta'a nama fakkeenyaaf isa gaafa sanbataa ganama baane qursii nyaachuuf baane dhufanii kaambii weeraruutti ka'an kaambii addaan rukutanii achuma turre jechuudha bosona keessa guyyaa sadan kana jechuudha utuu waan tokko nyaatiin dhufeen as nyaadhe jechuudhaan. An biraa dhufe ebboo harkarraa hiiki. Waraanaa boo biraa jechuudha kan hin dhufeen addaarra. Kanaafiyyuu borbokaan daanna fuufee achitti haasoo fi kan nuti asitti argine tokko miti jechuudha. Yeroo hin jedhu muka soofee baate jedha kan nuti dhufaan nu wajjin waliin argu dhukaasi. RBG nuti tokko baannu isaanii isin afur baatte jechuudha. Sinaayiperiin akka kana argaan jira. Bireeniin akka kana. Nuti kilaashiidhaan tumnee sanaan booda warri lubbuun isaanii baay'ee warri falate immoo harka laadhannee waa tokko hin goone nagummaa keenyaan kan warri dhufnaa jiru jechaadha. Amma daallee jiraatu malee miidhaa nama kana ga'u hin geenye jechuudha. Kanaafuu nama amma kana iyyatu asiin jira jedhanii amma gandaa garanatti dabarsi warra amma dhufe gargaara lakkoofsa isaanii fudhadhu. Qellemirraa kaasee amma jiraayii keessa baanee guyyaa sadaffaa bullu kanatti jabaadhaa jedhu malee namni achii gadi kana jedhu jiru jechuudha. Kanaafuu nuti harka keenyan kennannee nagummaadhaan as jirra. Ammas barbadaa'insa akkasii akka hin geggeessine. Namni saree isaallee bakkee keessatti hin gatu jechaadha. Mootummaa ta'e waan barbaadeen baafachuu danda'a jechaadha. Amma reeffi miseensa kana reeffi ilmaan Oromoo kun asumatti barbadaa'ee jira jechuudha. Kan oboo keessaa kan tokko du'e nagarre. Garuu kan akka saawwa maaliin itti namnetti achitti dhumee jiru magaalaa keessa uummanni lamma ajjeeffachuutti ga'eera jechuudha. Kanaafuu mootummaa kana abdatanii hojii kanatti xannee ta'anii hojjetanii umurii ofii gabaasuun hojii bor waan barbaadan hojjetan yoo qabsaa'an kana duuka qabsaa'u yoo dhiisan immoo galanii maatii biratti qabsaa'u yoo ta'u baate immoo gara biraatti deemanii waan biraa hojjetanii jiraachuudha malee nama madoo nama sa'aatii meeqa ciibsuudha jechuudha du'aa miti nafsiin saafuu danda'u namni bisuu jechuudha garuu asitti kun namoota amma faashaa godhatan kana argineerraa jechuudha asitti immoo kun soba immoo akkuma amma ijoolleen dubbatan sobota gurguddaa